namni miniingiin uffata isaanii ofirraa baasu Kiristoosiif jecha ulfinan Kiristoosiif qabuuf jecha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinan Waaqayyoof qabuuf jecha mootii ulfinaa kana simachuuf jecha isaa ulfina kennuu qaba. Ulfinni koo naddaafu ulfinni isaa haa mul'atu. Ulfina koo ofirraa fuudhee ulfina Kiristoos ofitti fida. Akkuma ilaaltanii asitti har'a wanti haaraa asitti ta'e jiru. Footoo meexxiitu jira. Meexxiin lafa jira. Meexxiin oriijinaaliin isaa achi jira. Guyyaan har'aa guyyaa meexxiiti. Ameen. Guyyaa meexxii nuti illee guyyaa meexxii hin ayyaaneffannu. Yookiis nuti akka guyyaa lakkoofnee ji'a lakkoofnee akka warra riilijiiniitti naagoo miti. Garuu waa'ee guyyaa har'aatiin wal qabsiise spiritually maal akka ta'ini sagalee Waaqayyoo keessaa walii wajjin hiranna. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 akkasiin baafattan nan barbaada. Wangeela Maatiyos boqonnaa 21 walii wajjin dubbisna. Lakkoofsa tokko kaanee hamma 14tti waliin dubbifna. Baafattaniitu nan dubbisa maqaa Kiristoos Yesuusiin. Isaan Yerusaalemitti dhiyaatanii gara gaara ejersaa Beetfaagee yommuu ga'an Yesuus bartoota lama erge. Ganda fuullee keessanii jiru sana dhaqaa. Achumaan harree yaabbii hidhamtee ilmoon ishee bira dhaabbattu hin argitu. Hiikaatii naa fidaa. Irran deebi'a. Hiikaatii naa fidaa. Hidhaatii hiikkataa irraa jechuudha. Ameen. Namni tokko yoo waa isiniin jedhe immoo gooftaatu dhimma isaanii qaba. Utuu hin turinis isaan hin deebisaa ittiin jedhaa isaaniin jedhe. Kun immoo waan raajichi jedhee akka fiixaan ba'uuf ta'e. Inni namoota Xiyoonitti himaa mootiin keessan gad of deebise kunoo inni harree yaabbii keessa ilmoo harree irra taa'ee siif in dhufaa isa jedhudha. Kana irratti bartoonni dhaqanii akkuma Yesuus isaan ajaje godhani. Harree sana ilmoo ishee wajjin fidanii uffata isaanii irra buusanii Yesuus immoo irra taa'e. Tuuta sana keessaa harki caalaan uffata isaanii karaarra afanii warra kaan immoo damee baala qabu mukarraa kukkutanii karaarra firfirsan. Tuutni warri dura adeemanii fi warri duukaa bu'an sagalee isaanii ol fudhatanii Hosaa'inaa ilma Daawitiif. Inni maqaa Waaqayyootiin dhufu galateeffamaadha. Hosaa'inaa ol Waaqa gubbaatti jedhani. Yerusaalemitti yommuu inni galee mandarichi guutummaan irraafame. Namoonnis inni kun eenyu jedhani. Tuuti isaa wajjin adeemus kun raajicha Yesuus nama Naazreeti kutaa biyya Galiilaati jedhanii deebise. Yesuus ergasii mana qulqullummaatti ol lixee warra mana qulqullummaa keessatti bitanii fi warra gurguranii hundumaa gadi baasee gabatoota warra horii callaa geeddaranii fi taa'umsa warra bugee gurguranii gadi garagalchee mana koo mana kadhataa jedhamee in waamama jedhamee caafameera. Isin garuu holqa hattuu isa godhattanii isaaniin jedhe. Warri jaamaan warri hoggolanis mana qulqullummaa keessatti isa bira dhufani. Inni immoo isaan fayyise. Ameen. Kadhannaa Waaqayyoo.
mata dureen lallaba koo warra qabsiisa qabataniif Hosaa'inaa kan jedhudha. Hosaa'inaa naami. Biyya Itoophiyaa keessatti Hosaa'inaa jedhanii iddoo isaan moggaasan jira. Asirraa fudhaniiti. Guyyaan har'aa guyyaa Hosaa'inaati. Akka namoota warra guyyaa lakkaa'aniitti akka abbootii amantiitti guyyaan har'aa guyyaa Hosaa'inaati. Guyyaa Hosaa'inaa jechuun daa'ummaa jedhamee waamama. Torban qulqulluu jedhamee waamama. Sanbata qulqulluu jedhama. Sanbatni har'aa kun isa always Sunday is Holy Sunday. Haa ta'u malee har'i addaan ba'ee sanbata qullaa jedhameetu waamama. Maaliif akka ta'e Waldaa lallabaa keessatti tuqee hin darba. Haa ta'u malee guyyaan har'aa Kiristoos Yesuus dabarfamee yeroo inni itti du'aa ka'ee du'aa ka'uu isaa ayyaaneffatan torban tokko hanqisee jechuudha. Hosaa'inaa jechuun hiikaan isaa jechi Hosaa'inaa jedhu jecha warra Ibrootaarraa kan dhufedha. Hiikaan isaa gabaabaadhumatti Hosaa'inaa jechuun nu fayyisi, nu maari jechuudha. Yookiis Ingiliffaan yoo isitti hime Hosaa'inaa jechuun afaan warra Ibroorraa gaafa hiikame Ingiliffatti hiikamu Hosaa'inaa jechuun save us. Adnan daawwa iddoo tokkotti now save us. Amma gaa nu fayyisi, amma gaa nu furi, amma gaa nu maari, nu taraarame. Adnan isa jedhudha. Wangeela keessatti iddoo tokko duwwaatti jedhamedha. Faarsaa Daawit natti fakkaata. Faarsaa Daawit 118 lakkoofsa 25 irratti Daawit yeroo inni Hosaa'inaa kana jecha amma hiikaan kenne kanaan yeroo inni jedhu agarra. Amma gaa ati nu fayyisi yeroo jedhee Daawit kan dubbatu hin agarra. Faarsaa Daawit 118 lakkoofsa 25 irratti argattu kana warra qabsa qabattan wanta dubbisuu dandeessu. Haa ta'u iyyuu malee har'a waa'ee Hosaa'inaa kanaan qabsiisee dubbiinsaa dubbii meexxii lafa afanii yookiis immoo meexxii irraa masqalii hojjetanii yookiis immoo iddoo amantaa kan biraa keessatti akka qalabatii hojjetanii meexxii kanarraa qubatti kaawwatan yookituu hin taane namoonni akka seenaa guyyaa Hosaa'inaatti ayyaaneffatan kana yoon isinitti hime namoonni warri kaan wanta isaan godhanii meexxii kana namaa yeroo isarraa immoo hin kaa'u waggaa guutuu kaa'u hin kaa'u. Maaliif kaa'u beektu? Ash Wednesday waan jirtu akka dhageessan beektu guyyaa daara. Meexxii har'a walitti qabanii kaa'antu waggaa tokko booddee gubanii daaraa isaa immoo adda namaatti dhibu. Kun egaa aadaadhas amantiidhas. Afura qulqulluu keessatti garuu kana daa'isatti goone har'a ilaallameen. Nummoo spiritual kan har'a hin ayyaaneffanna. Har'a keessaa immoo daqiiqaa 30 fuuldura keenya jiru kana keessatti kana ciccirree hin jirree ilaallameen. Haa ta'u iyyuu malee faarfannaa tokko obboleessi keenya faarfatame yaadadha. Lallabuunis nama hin fayyisu, faarfachuunis nama hin fayyisu kan jedhu yaadattu malee. Meexxii lafa buusuunis daaraa isaa dibachuunis nama hin fayyisu. Inni nama fayyisu garuu ulfina Waaqayyoo Kiristoos Hosaa'inaa gubbaa waaqarratti. Hosaa'inaa maqaa Waaqayyootiin kan dhufu eebbifamu jedhanii ulfina Waaqayyoo sana simachuu danda'udha. Ameen. Ameen. Haleluuyaa. Ameen. Iddoo kanatti waa'ee wanta sadii waan irratti dubbachuu barbaada. Inni jalqabaa Kiristoos Yesuustu ulfinaan Yerusaalemiin galaa. Hosaa'inaan kun kan inni dhufee fi Kiristoos Yesuus ilma Waaqayyootu Yerusaalemiin ulfinaan yeroo inni itti galu ture. Kanaaf egaa namoota gosa sadiitu isin argisiisuun barbaada. Namoonni gosni tokko asirraa yoo dubbiftanii warra Kiristoos Yesuus ulfinaan dhufee Yerusaalemiin galuu isaa beekanii qophaa'anii isa eeganidha. Kategorii number 2 warra Kiristoos Yesuusin mormanidha.
Category number 3, warra waan isaa hin beekanii wacuma arganii adeemanidha. Isaanin mosla garuu duddu agartaniitu maaloodha wanti kun gaafa Kiristoos Iyesuus dhaqee Yerusaalemiin galu Yerusaalem maal taate sagalee Waaqayyo hirraafamteedha. Waaqa si eebbisu mandara sun hirraafame humna guddaatu mandara sana keessa gale waan takkaa hin ta'intu ta'e. Yeroo kana warra waa'ee isaa hin beekne what's going on jedhanii gaafatantu ture. Gana asii achi namoonni itti himu Yesuus nama Naazreet tukunoo dhufee Yerusaalemiin gale jedhanii gana asii achi isaan deebisanii godhan. Hundumtuu gatii isaanii gaafa isaan fudhatan immoo hin agarraa asumatti. Warri Kiristoosiin ulfinaan eeganis yeroo isaan qooda isaanii fudhatan, warri waa'ee Kiristoos dhimma itti hin qabaannes yeroo isaan gatii isaanii fudhatan asirratti wangeelli nu argisiisa. Point number 1, kun namaa galuu isaati kan nama barbaachisu. Sila dubbadheera meexxiin nama hin fayyisu, gaaraanis nama hin fayyisu. Waa'ee Kiristoos har'a ayyaaneffachuunis waa'ee har'a Kiristoos Iyesuus har'a yaabbatee Yerusaalemiin galus nama hin fayyisu. Hubannaa qabaachuun garuu har'a fayyina siif ta'a barisa. Waaqayyo hubannaa isaas ni fakkeenya. Waaqayyo hubannaa isaa naaf fakkeenya. Waaqayyo hubannaa isaas ni fakkeenya. Waaqayyo hubannaa isaas ni fakkeenya. Ameen. Hubannaa yoo qabaatte Kiristoos Iyesuus har'a ulfinaan Yerusaalemiin galuun isaa maal akka ta'e siidha. Akkuma Kiristoos Iyesuus har'a yaabbate gad of deebisee Yerusaalemiin gaafa galu Yerusaalemiin gaafa inni galu namoonni Kiristoos Iyesuusiin simatan akka isaan fayyan asirraa gaafa agarru har'a Kiristoos Iyesuusiin ulfinaan simachuu yoo dandeesse hubannaa qabaattee jechuudha. Yeroo kana siifis Hosaa'inaa ta'a. Fayyina ta'a. Atis Hosaa'inaa jechaa Waldaan keessa. Wanta baay'ee isin dhibu namoonni kaan maaltu ta'aa jira jedhanii dubbatuun isin hin jedhe. Kan namoota warra kaan isin hin jedhe. Warroonni Kiristoos Yesuus Kiristoos duukaa turan bartoonni isaa yeroo jalqabaa hin hubannedha wangeela. Mee wangeela Yohaannis irraa dhaqaatii baasaa akkaataa itti Maatiyos galmeesse utuu hin taane akkaataa itti Yohaannis galmeesse ilaalame. Wangeela Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 16 baasee na dubbisu. Nun dubbisu maqaa Gooftaa Yesuusiin. Bartoonni isaas si'a duraa kan hin hubanne Yesuus ulfina isaatti erga of ol fudhatamee booddee galu kun waa'ee isaatiif akka caafame kanas akka isaaf godhan ni yaadatan. Bartoonni isaa Kiristoos Iyesuus hamma kana itti lallabe hamma kana isaa wajjin hin tureyyuu yeroo sanatti kun maaliif akka godhame isaaniif hin galle. Kanaaf waa'ee hubannaa kaasa. Har'as ayyaaneffachuun maal godha namaa hin galu. By the way, let me put it this way. Waa'een har'aa si hin galle taanaan waa'een torbanarraa Kiristoos duusaa si hin galu. Waa'een torban har'aa waa'een torban dhufu waa'ee ayyaaneffannaan Faasikaa yookiis guyyaa itti Kiristoos Iyesuus du'ee du'a moo'ee awwaala diigee ka'u kan inni sii galu waa'een har'aa yoo sii galee. Amen. So this is a prerequisite. Amen. Amen. Kanaafi Kiristoos Iyesuus illee Yerusaalemiin gaafa gale warra isaan duukaa ture illee hamma inni ganaa ulfinaan ol fudhatamutti waa'een kanaa maaliif akka ta'e isaaniif hin galleedha. Waa'een isaa kun maal godhame waa'ee sana isin argisiisa. Kiristoos Iyesuus Yerusaalemiin dhufuuf gaafa jedhu namoota lama erge. Namoota lama gaafa ergu maal gochuudhaaf erge beektu? Iyesuus gaafa Yerusaalemiin dhufu inni jalqabaa dinqiin ta'e harreetu hidhaarra seerraa jalame. Harree hidhaa keessa jirtutu hidhaan see hiikkate. Har'a carraa harreen sun argatte ani sun argadhee baay'ee gammada. Tarii isin
galu maal godha harree carraan harreen sun argatte isinii gallaanii waa'een Kiristoos isinii galeera. Carraan harreen sun argatte dhugaatti isin hubannaanii waa'een Kiristoos waa'een ulfina Waaqayyoo isinii galeera. Kiristoos ulfina Waaqayyooti. Sagalee Waaqayyoo maal jedha? Kiristoos Waaqayyo inni ijaan hin argamne bifa ayyaa Waaqayyoo isa ijaan namatti hin argamne ittiin namatti mul'isuudha. Ameen. Ameen. Ulfinni Kiristoos Iyesuus ittiin dhufee Yerusaalemiin galu immoo sila obboleettii keenya gaafa kadhattu nuti hinduuna jirraa sababni isaa immoo Kiristoos du'a keenya nuuf du'e jette Waaqayyo si eebbisu. Kiristoos asirratti inni jalqabaa kan inni godhee namoota kana biratti iyyuu ulfina argachuudhaaf Kiristoos of ulfeesse. Ndaa'uun faallaa isaa maal godhe beektu? Gad of qabe, gad of deebise, of salphise. Ulfina isaa gad of deebiseetu mootii kan ta'e ilmoo harree yaabbatee Yerusaalemiin dhaqe. Intala tokkotu al tokko interviyuu isheen dubbatte nan yaadadha har'a asirratti isinitti dubbachuuf barbaada. Maal jettee successful taate fiilmii hojjetteetu aktarii taateetu hin beekamte gaafa interviyuu godhan maal jette nan yaadadha. Ani horii isaa argachuu miti. Maqaa kana gaarii argadhee ittiin beekamuuf miti. Xinnummaa kooti ga'e guyyaa tokko dhaqee reed kaarpeetiirra nan adeemaa jedheen hawwan ture jette. Reed kaarpeetii jechuun Hollywood keessatti lafa warri celebritiin irra adeemanidha. Celebrity jechuun hiikaan isaa immoo people that others celebrate about them or them jechuudha. Celebrity jechuun achirraa ka'e. Verbiin isaa celebrate, celebrity. Wanta isin dhibu harreen kun nama haasa'uu hin dandeenye, nama miti haasa'uu hin dandeessu bineensa yeroo Waaqayyoon isee yaadatu garuu celebrity taate. Yaa'u celebrity biyya Eeshiyaa keessaa otoo hin taane hallelujah global celebrity. Nuyyuu kun har'a waa'ee harree kana haasa'ate. Sababni isheen immoo celebrity taate maaliif beektu? Harrummaa isheetii miti. Harree warra kaan caaltee miti. Yeroo sanatti garuu haalli ishee mudate, yeroo sanatti garuu carraa isheen argatte, yeroo sanatti garuu waamicha isheen argatte Kiristoos Iyesuustu dhimma irraa qabata. Maal jedhee beektu? Dhaqaatii harree sana hiikaa naa fidaa. Namni tokkollee yoo isin gaafate gooftaatu dhimma irraa qaba. Beektu laata Waaqayyo dhimma akka sirraa qabu boleessu. Boleetti. Beektaa laata Waaqayyo akka dhimma sirraa qabu. Do you really know that? Utuu Waaqayyo dhimma sirraa qabu, utuu Waaqayyo waamicha sirraa qabu, utuu Waaqayyo kennaa sirraa qabu, utuu Waaqayyo barbaacha sirraa qabu, utuu Waaqayyo fedha sirraa qabu, aduu deetis. Har'a Waaqayyo nu haa yaadatu. Kana duwwaa miti. Namoonni wangeelarraa akka dubbatutti yeroo sana dubbisne wayyaa isaanii baasanii Kiristoosin lafa afaa turanidha. Miti? Kiristoosin kan fayyade garuu wayyaa nama lamaa duwwaadha. Wayyaan diiniyyuu isee isaan dugda harreerra buusan duwwaadha. Hubadha. Kana caalaa wayyaa mootummaan lafa afame suni eenyuun fayyadaa jiru? Harree dura deema. Harree keessaa baate, hiriyaa ishee keessaa baate, lafa jirtuu baate, maalummaa ishee keessaa baate, hidhaa keessaa baate, hidhaa hiikkachuun waa utuu hin taane celebritii taateetu ulfina. Ameen. Isiniin galle waan ta'eef waa'ee wayyaa sanaan isinitti hima, waa'ee harree dhiisee, waa'ee lafaa dhiisee. Imagine isin keessaa nama tokko utuu as baafnee asirra dhaabne. Isa booddee immoo wayyaa irra baafne. Maaltu ta'a? Namicha irraa wayyaa baafa. Ulfina irraa tokko. Wayyaan afaan Oromoo keessatti maal jedhama yoo waama? Kafana jedhama. Kafana jechuun immoo waa tokko haguuguu, kafanuu, dhoksuu jechuudha. Namni qullaasaa ulfina hin qabu
akka ulfina qabaatutti wayyaan ulfina namaaf ta'a. Jecha Oromoo keessatti gaafa haasa'anii namni uffata wal butaa'aa jedhu. Uffata wal butaa kun uffata walitti kaa'atu hin taane ulfina walii eegaa akka jechuuti. Namni miniingiin uffata isaanii ofirraa baasu Kiristoosiif jecha ulfinan Kiristoosiif qabuuf jecha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Ulfinan Waaqayyoof qabuuf jecha mootii ulfinaa kana simachuuf jecha isaa ulfina kennuu qaba. Ulfinni koo naddaafu ulfinni isaa haa mul'atu. Ulfina koo ofirraa fuudhee ulfina Kiristoos ofitti fida. Hammam Kiristoosin akkan jaalladhu ulfina isaaf kennuudhaaf ulfinni koo yoo natti hafe jechuudha. Wayyaa ofitti baasan lafaa fa'a. Namni ulfina isaa lafa buusee jiru harreedhaa ulfina kenne. Sababni isaa immoo harrettiin yeroo sana harree miti. Ulfinatu harree irra jira. Haaleluyyaa. Ulfinatu baattee jirti. Ulfina Waaqayyoo baattee jirti. Mootii ulfinaa baattee jirti. Ilma Waaqayyoo baattee jirti. Amma gaa harree sana gara keetti yoo fide obboleessa koo Kiristoos Yesuus harree sana irraa dhimma qaba inni jedhu sun. Sirraa Kiristoos dhimma waan qabaateef Kiristoos ulfinni Waaqayyoo inni ta'e suni sirra gaafa jiru. Warra si qaqatan si gugguufu. Warri quba sitti qabanii harka sitti qabu. Gargaarsaaf gara kee dhufu. Barbaacha gara kee dhufu. Fedhaaf gara kee dhufu. Kadhannaadhaaf gara kee dhufu. Utuu kadhachaa jiru prayer request natti dhufaa jiru yoo isin argisiise. I'm getting prayer request. Waan akkasiin ta'e naa kadhadhu. Kanatti dhufee naa kadhadhu. Maaliif kana godhu? Wanta shaakalan hin qabu. Waan mi'eeffatan hin qabu. Kadhatamee fi waan argatan hin qabu. Kanaaf isa barbaadu. Maal jechuun barbaade ulfina Waaqayyoo ati baattee jirtu ati ofirratti hin beektu malee ulfina Waaqayyoo ofirratti baaftee jirtu san akka isarraa mul'atu yoo ofirratti hojjette isarratti yoo hojjette warri afaan ragatan ammoo afaan baraniitu solution sirkaa eeggatu. Warri quba sitti qaban ammoo harka isaanii bal'isaniitu maaloo jennis kadhatu. Warri badiisa kee barbaadanii ammoo ati dhawaan lubbuu keera dhusi jedhu maaliif waa'een isaa waa'ee kee miti isa sirra jirudha malee. Kanaaf egaa harrettiin yeroo sanatti harreetti. Mee harreen sun harree irraa adda akkasiin qabu dabarsanii gala. Okay. Namoota eertuudhaa galee waan ta'eef fakkeenya kan biraasniif gala. Mee namoonni cheekii beektan? Cheekii. Cheekii baankii. Namni cheekii hin beekne jira? Ogeetti irraa kana hundatti keessa jechuudha. Waa'ee cheekii beektu waa'ee cheekii sitti hame. Cheekiin mana baankii the cheapest isee kiisii ofiisa hin jiru malee sin argisiisan ture. The cheapest check birrii kudha wayiin bitamu cheekii dhugu. Birrii transaction guddaa kan gargaara miti. Golden color kan irratti barreeffame high quality cheekiinis garuu barbasiinsa cheekii dhugu. Cheekii baay'ee expensive ta'e baattanii adeemtanis cheekii baay'ee waraqata taate baattanii adeemtanis barbasiin cheekii sana maalidha? Tokkuma birrima transaction gochuudha. Garuu cheekiin masana kan barbaadde yoo fudhattee cheekiin hundumtuu wal qixxabti. Cheekiin humti tokko wal qixxabti. I wish tun cheekii fidee dhufee gaarii ture. Nama sadii horii nan barreessan ture. Garuu cheekii fidee dhufne waan hin ta'eef mee fakkeenyumaan isiniif ibsuu yaala. Cheekbuukii tokkorraa cirame yoo ilaaltanii cheekii sadii yoo kutee bakka sadii kaa'ee cheekiin sun sadan kan adda isaan godhu maal dha beektu? The value of the money on that check. Nama tokkoof birrii 10 yoo barreesse cheekii tokko. Nama tokkoof birrii 100 yoo barreesse. Nama tokkoof doolaarii 10,000 yoo barreesse. Cheekiin kun sana wal qixxeedha. Maaliif? Inni qabsi guddaa qabu, vaalii guddaa qaba. Ameen.
Hallelujah. The same case is true spiritually. Amma ulfinni waaqayyo sirratti guddate. Value ke. Value ati qabdu. Value college keeti miti. Value birri keeti miti. Value ati nagaddu miti. Value business keeti miti. Value business siif kennu miti. Value online itti barbadu miti. Yoo mana villa qabaatte, yoo birri baay'ee qabaatte, yoo jaalala namoota biraa qabaatte, yoo namoota biraa simannaa qabaatte. Kun hundumtuu kan tokko ta'u. Garuu vaaliiwwan kee faallaa isaa immoo sitti hima. Yoo namni illee sin jaallatu ta'e, yoo ollaan illee sin jaallatu ta'e, yoo mana keessaa manaan kee illee ulfina sii hin kennu ta'e, yoo mana keessaa haati manaan kee illee ulfina si barbaachisu sii hin laattu ta'e, vaaliiwwan kee hamma ulfinni waaqayyoo sirratti guddateedha. Hammam geessa jedhee namni yoo si gaafate hamma ulfinni waaqayyoo sirraa qabu geessa. Haleluuyaa. Hammam geessa hammam tilmaamni kee maalummaan kee maal hojjeni barumsa kee utuu hin taane fedha nama biraa qabdu utuu hin taane fedha namoonni si biraa qaban utuu hin taane hamma ulfinni waaqayyoo sirratti guddateedha. Harreen suni amma vaaliiwwan seesni galee. This is clear. Sini galee namni. Amen.